Har'a kan ilaallu qubeewwan 26 dubbachiiftuu fi dubbifamaa dabalatanii 26 ta'an qubee guddaa isaanii fi qubee xixiqqaa isaanii waliin ilaalla. Yaadaaf qalbii guutuudhaan faana ta'a. Maalan jedhee qubee guddaa fi qubee xixiqqaa waliin ilaalla maatiin keenya. Sabskiraayib kan hin goone sabskiraayib gootanii laayik sheer gootanii ijoollee keessa biraan akka geessan kabajaan jaalallaan isin gaafannaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalidha. Ani immoo barsiisaa Yaaqoobiiti. Guyyaa aadaa kan nuyi ilaallu waa'ee maaliiti jennee waa'ee qubee guddaa fi qubee xiqqaadha. Jalqaba irratti kan argamu kun aadha. Yoo ilaaltan kan jalqabaa kun qubee guddaadha. Kunis qubee xiqqaadha. Kun qubee xiqqaadha. Sadii akkamitti ta'e kan jedhu gaaffii akkasitti hin taaneef hin barreesse kana. Yeroo baay'ee kompiitaraan kan barraa'u kun qubee guddaadha kan barreesse kun qubee guddaadha. Kunoo qubee xiqqaa kan harkaan fayyadamnudha. Inni kun ilaalan barreessaa jiru kun immoo kan kompiitaraan al tokko tokko kompiitaraan haa ta'u bilbilaan haa ta'u yeroo tokko tokko kan barreessinu kan arginudha jechaadha. Kanaafiyyuu qubee guddaa qubee xiqqaan ahaan kana fakkaata. Kan lammataa baadha kun baadha. Baa guddaa akkasitti barreessina. Xiqqaa immoo haala kanaan barreessina. Kun baadha. Kan inni itti aanu kun caadha. Caadha kuni caa haala kamiin akka barreessinu caa qubee guddaan isaa kana xiqqaan isaa illee suma kanaadha. Garaagarummaa hin qabaatu akkuma asirratti argitan kana jechaadha. Kan itti aanu daadha. Daa yoo ilaaltan kun maseenqoo fakkaattu rigaa maseenqoo fakkaatti. Daadha. Daa guddaadha. Daa xiqqaan immoo akka kanatti barraa'a. Akka kanatti barraa'a. Kun daa guddaa fi daa xiqqaadha qabadhaa. Kan itti aanu eedha. Kun eedha jechaadha. Een haala kanaan barraa'a. Guddaan isaa jechaadha. Xiqqaan isaa immoo haala kanaan barraa'a. Kun ee guddaadha. Kun ee xiqqaadha. Kan itti aanu faadha. Kun kan itti baramaa jiru kun faadha. Faa guddaa akkasitti barreessitu. Xiqqaasaa akkasitti barreessitu. Faa jedhame kana faa. Kan itti aanu gaadha. Asirratti sirriitti hubachuu qabdu. Akkuma qubee A amma qubee jalqaba irratti argamu qubee A amma sirriitti hubachuu qabdu. Kan itti baramaa jiru kun gaadha. Gaa guddaadha kun. Kun gaa guddaadha. Kun immoo xiqqaasaati. Kompiitaraan al tokko tokko kan barreessinu kana inni kan kompiitaraan barraa'u. Kanaafin sadan kana barreessee jechuudha asirratti. Kanaafiyyuu asirratti waan isin hubachuu qabdan kan jalqabaa kun qubee guddaadha. Kunis qubee xiqqaadha. Kunis qubee xiqqaadha lamaansaa. Garuu sadiimaa ta'ee isa kan fayyadamna kan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Haala barreeffamaadhaaf malee kan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Kompiitara irratti al tokko tokko yookaan bilbilatti maal kun jettanii akka gaaffii hin taaneef hin barreesse jechaadha. Hordoftoota maatii keenyaa kan itti aanu kun haadha. Kun haadha jechaadha. Kun haadha. Haa guddaa akkasitti barreessina. Xiqqaan isaa akkasitti barraa'a. Kun qubee haa guddaadha. Kun immoo haa xiqqaadha. Kan itti aanu i'dha kun. I guddaan lakkas irraanis jalaanis irra buusa qabdi. Xiqqaan isaa haala kanaadha. Xiqqaa akka itti barreessitu guddaa haala kanaan barreessitu. Kan itti aanu kun jaadha. Kuni jaa guddaadha. Kun immoo jaa xiqqaadha. Kun guddaadha. Kun xiqqaadha. Akkasitti barraa'a. Kan itti aanu kaadha kun. Kaa jedhame. Kaa guddaa haala kanaan barreessitu. Xiqqaanis kanatu harka ishee gara olii kanatti xiqqaata malee kanatu xiqqaata malee wal fakkaatu jechuudha. Garaagarummaa hin qaban. Kaa guddaa fi kaa xiqqaan garaagarummaa hin qaban. Kun kaa guddaadha. Kun immoo kaa xiqqaadha. Kun guddaadha. Kun xiqqaadha. Akkasitti barraa'a jechaadha. Kan itti aanu kun laadha. Laa guddaan kan jalqabaa kana. Kan itti aanu kun laa xiqqaadha jechaadha. Laa xiqqaa kun laa guddaadha. Kun laa xiqqaadha. Haala kanaan barraa'a. Teessanii shaakaltanii immoo wanta kana akka hubattan abdiin qabaa. Kan itti aanu maadha. Maa guddaa akkasitti barreessitu. Xiqqaansaa akkasitti barraa'a. Kun guddaadha. Inni kun guddaadha. Inni kunoo xiqqaadha jechaadha. Kan itti aanu naadha. Naa guddaan haala kanaan barraa'a. Naa xiqqaanoo akkasitti barraa'a. Akkuma asirraa argaa jirtan kana kun naa guddaadha. Kun immoo naa xiqqaadha. Akka kanaan barraa'a. Yaadaaf qalbiidhaan afaan jirtu jedhee abdadha. Kan itti aanu kun oodha. Oo jedhame oo. Kun oo guddaadha. Kun immoo oo xiqqaadha. Kuni guddaadha. Kuni xiqqaadha. Kan itti aanu kun paadha kun. Paa jedhame paa.
Kuni paadhaa jechuudha. Paa xiqqaa, paa guddaanis kanuma. Kutaa darbe gaheetti paappaayyaa fi paaphaasii kan jedhuun barreeffama tokko isinitti agarsiisan ture. Garaagarummaa paa fi phaa garaagarummaa isaanii yeroo isinitti agarsiisan ture qubee dachaa keessatti yeroo jiran sanaadha. Kan itti aanee jiru kuni qaadha kun. Laanni kun qaadha. Qaa guddaa akkasitti barreessina. Qaa xiqqaa akka itti barreessuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo akka goonee akka itti illee jalatti murree barreessuu dandeenya jechaadha. Kan itti aanu kun raadha kun. Kun raadha. Inni itti maramaa jiru raadha. Raa guddaa akkasitti barreessina. Xiqqaasaa hoo akkasitti barreessina. Kan jalqabaa kun guddaadha. Kan jalqabaa kun guddaadha. Kun xiqqaadha. Raa guddaa, raa xiqqaadha jechaadha kun. Kan itti aanee jiru saa. Kun saadha. Saa. Saa guddaa akkasitti barreessina. Xiqqaan isaallee sumaadha. Garaagarummaa hin qabu. Yeroo barreessinu garaagarummaa hin qabu. Boca barreeffamaa xiqqaata malee. Kan itti aanee jiru kunoo taadha. Kun taadha. Taan akkasitti barraa'a. Taa guddaan. Taa xiqqaan akkasitti barreessuu dandeessu. Akka gootanii akkasitti barreessuu dandeessu. Bifa hedduudhaanis kanaanis barreessuu dandeessu. Kun taadha. Kan itti aanee jiru uudha kun. Qabadhaame akkasitti barreessu guddaa. Xiqqaallee akkamitti barreessuu dandeessu. Kanumaadha garaagarummaa hin qabu. Barreeffama keessatti xiqqaata malee barreeffama boca barreeffamaa waan jijjiiruu hin qabu. Amma gaa waan sirriitti hubachuu qabdan tokkotu jira. Kun maal jennee kun uudha jennee kan itti aanu kun mobbaadha. Fakkeenyaaf uun akkasitti barraa'a. Garuu gidduutti dhufee akkasitti irratti wal tuqataanaan akka kanatti wal tuqataanaan vaadha kun. Amma kun akkas ciisee ka'a ol deebi'a. Kun garuu wal tuqasitti dhufe. Inni wal tuqu kun maal kun vaadha. Amma gaa isa barreessina. Kun vaadha jechaadha. Vaa guddaa akkasitti barreessina. Xiqqaanillee isuma xiqqaata malee boca barreeffamaa xiqqaata malee barreeffama jijjiiruu hin qabu. Kun haala kanaadha jechaadha. Kun waadha. Waa guddaa haala kanaan barreessina. Xiqqaasaa gaafa barreessinu akkasitti barreessuu dandeenya. Mudhii gidduullee akkasitti walitti buufnees barreessuu dandeenya. Kun waadha. Kanaafiyyuu kun waadha. Waa guddaa waa xiqqaadha kun haala kanaan barreessitu. Qubeewwan gara dhumaa jiran sadan xaa kun xaadha. Xaa guddaa akkasitti barreessitu. Xiqqaan illee kanuma akkasitti barreessuu dandeessu. Boca barreeffamaa xiqqaata malee waan ol jijjiiruu hin qabu. Kun yaadha. Yaa yeroo barreessitan yaa haala kanaan barreessitu. Xiqqaasaa akkasitti miila jala deebisanii barreessuu dandeessu jechaadha. Yookaan immoo akkuma itti illee xiqqeessanii barreessuu dandeessu. Yaa xiqqaaf yaa guddaan haala kanaan barraa. Kan dhumaa zaa jedhame zaa kun zaadha. Lakkoofsa lama ta'uun isaanii zaadha kun. Zaa guddaa. Zaa xiqqaa akkasitti barreessuu dandeessu. Yeroo deemu akkasitti illee kan buustanii barreeffachuu dandeessu. Kanaadha. Haala barreeffamaa keessanitti hundaa malee dirqama qubeen zaa xiqqaan isaa kana ta'uu hin danda'u. Yookaan immoo dirqama kana ta'uu hin danda'u. Barreeffama kanaan barreessanis lamaansaa zaadhaa ni beekama jechaadha. Kana fakkaata hordoftoota maatii keenyaa dhufaan akka jirtan abdii qabna. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanalidha. Ani immoo Barsaa Yaaqoobiiti. Waan dhaggeeffattaniif waan kana taataniif horaa bulaa deebanaa galatomaa jenna. Yuutuuba kana kan maatiin taane sabiskiraayib gootanii maatii keenya akka taatan laayik sheer koomentii gootanii immoo nu faana jiraachuu keessan akka nu beeksisan asumaan kabajaaf naan isin gaafanna. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa iddoo gaarii tura.